Ashama akkam jirtan hordoftoota chaanaalii koo oduuwwan yeroo kanaaf qabadhee dhiyaadheen isin dhageessisa. Hanga xumuraatti akkan waliin turtaniif durseen isin affeeree turtii gaarii. Pireezidaant Hasan Sheek Mohaammed Finfinnee galaniiru. Kaleessa Itoophiyaa fi Soomaaliyaan hariiroo gamlamee isaanii cimsuudhaaf wal ta'umsaan kan hojjetan ta'uu isaanii mirkaneessaniiru. Itoophiyaa beeknee beeksisuu qabna jedhan Ambaasaadar Burtukaan Ayyaanoo. Jilli Pireezidaant Shimallis Abdiisaan durfame Ruwaandaa daawwachaa jira. Oduu ispoortiitiin immoo fiigicha maaraatoonii Dubaayitti gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa korniyaa lamaaniinuu injifannoo goonfataniiru. Dhimmootaan matoota irraa kaase kana bal'inaan isinii dhiyeessa. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed daawwannaa hojiitiif kaleessa Finfinnee galaniiru. Hasan Sheek Mohaammed wayitii buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Bulee Gaanitti Muummicha Ministeera Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedin simannaan ho'aan taasifameeraa fi Dr. Abiy gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin Pireezidaantiin Riippaabilika Federaalawaa Somaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed daawwannaa hojiif baga nagaan gara Itoophiyaa dhuftan jechuun dhaamaniiru. Simannaan mootummaan Itoophiyaa Pireezidaantii mootummaa Riippaabilika Somaaliyaaf kaleessa taasise guddummaa Itoophiyaa kan mul'isedha. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Pireezidaant Hasan Sheek Mohammediif simannaa maluuf taasisan ollummaa gaariin akka jabaatuuf walitti dhufeenya dippiloomaasii ta'uu malutu raawwatame. Waan darbee dhiisuun imala gara fuulduraa miidhagsuudhaaf fayyadamtummaa gama hundaa babal'isuuf tarkaanfii gaariitu fudhatame. Kun ammoo akkanumaan duwwaatti kan argame miti. Gamnummaa hooggansa jijjiiramaatu bu'aa qabatamaa kana dhaluu danda'e. Adeemsa kanaan karra galaanaa argachuun keenya waan hin oolle ta'a. Carraaqqiin hundumtuu faayidaa biyyaalessaa amansiisaa fi qabatamaa taasisuudhaaf kan taasifamaa jiru akka ta'e beekamaadha. Dureewwan lameen egaa hooggantoonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa jechaadha faayidaa waloo isaanii kan ta'e hariiroo gamlamee fi dhimmoota naannoo irratti mari'ataniiru. Hariiroo obbolummaa uummattoota biyyaalee lameen gidduu jiru caalmaatti cimsuudhaaf marii bu'a qabeessa taasisuu isaanis ibsa ejjennoo waloon baasaniin mirkaneessaniiru. Akkasuma kanaan egaa hariiroo dippiloomaasii duraan qaban karaa guutuu ta'ee fi iddoo turetti deebisuudhaaf waliigaluun isaanii eerameera. Kana malees egaa faayidaa waloo isaanii eegsisuu fi walitti dhufeenyaan hojjechuuf ergama dippiloomaasii isaanii damee hunda galeessaan raawwachuudhaaf riiformii naannoo kan barbaachisu ta'uu isaanis xiyyeeffannoon mari'ataniiru. Tasgabbiin naannoo akka mirkanaa'uuf Itoophiyaa fi Soomaaliyaan walamanuu fi wal kabajuun tumsa akka taasisanis egaa marii kanarratti mirkaneessaniiru. Asirratti wanti otoon ka'een bira hin darbamne jira. Waggaa darbee keessa mootummaan Itoophiyaa Somaaliilaand wajjin waliigaltee wal ta'umsaa waan mallatteesseef Soomaaliyaan Itoophiyaatti mufattee turte. Sababa kanaan egaa garaagarummaan waan bal'ateef mootummaan Soomaaliyaa iddoowwan adda addaatti sochii taasiseen keessumattuu diinota Itoophiyaa akka Gibsii fi Eertiraa wajjin qunnamtii uumuudhaan naannicha booressuudhaaf carraaqqii taasisee ture. Pireezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed carraaqqiin gama kanaan taasisan hin milkoofneef gara Eertiraas dhaqan gara Gibs wanti argachuu danda'an hin turre. Waan kana Itoophiyaan obsaan hordofaa turte. Mootummaan Itoophiyaa obsaan waan hunda hordofuunsaa dhumarratti bu'aa qabatamaa argamsiiseef. Akkuma jechama keenyaan obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhamu mootummaan Itoophiyaa waan obseef xumura irratti bu'aa qabatamaa argachaa jira. Ollummaa gaarii barbaada waan ta'eef amma haalli qabatamaa hin jiru. Ollummaan Itoophiyaa fi Somaaliyaa akka cimuuf hojii gaariitu hojjetamaa jira jechaadha. Adeemsaan egaa akkuma beekamu walitti dhufeenyi kun daran babal'achaa seera qabeessa ta'aa yeroo deemutti Itoophiyaan balbala galaanaa barbaaddu argachuun ishii kan hin oolle ta'a jechuudha. Achumaan nu haa ga'u gara dhimma ittaanutti yoon darbu ministeer deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Burtukaan Ayyaanoo Itoophiyaa beekuudhaan addunyaatti beeksisuu qabna jechuun amaniiru. Itoophiyaan sadarkaa addunyaatti guddisuu fi maqaan gaariin ijaaramuu akka qabu Ambaasaadar Burtukaan himaniiru. Itoophiyaan biyya qabeenya seenaa
duudhaa dhalootatti darbaa ture qabdu akka taates yaadachiisaniiru. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaa baatii guraandhalaa dhufu keessa Finfinneetti gaggeeffamu irratti tajaajila tola ooltummaa kennuudhaaf kaadhitoonni kanaan dura leenji'an masaraa biyyaalessaa, paarkii tokkummaa, odaambaa saayinsii fi paarkii michoomaa daawwataniiru. Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanos ergaa kana kan dabarsan wayituma kanatti ture. Jilli pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin durfame Ruwaandaa magaalaa Kigaalitti argamuudhaan waltajjii muuxannoo wal jijjiiruu fi daawwannaa hojiilee misoomaa magaalaa garaagaraatti gaggeesseera. Waltajjiiwwan kanneen irratti dhimmoota dargaggootaa fi diinagdee jaarraa 21ffaan wal qabatan keessumaa beekumsa diijitaalaa, ogummaa misooma dhaweessummaa fi faayinaansiin wal qabatan dhiyaataniiru. Mariiwwan taasifamaniin dhimmoonni misooma manneenii fi bu'uuraalee misoomaa, qulqullina magaalaa fi bulchiinsa balfaa, tajaajila diijitaalessuu, heeyyama ijaarsaa, fooyya'insa qaqqabummaa tajaajila bulchiinsaa, sirna kaffaltii diijitaalaa, geejjiba uummataa fi bulchiinsa bu'uuraalee misoomaa irratti muuxannoon qoodameera. Jilli kun kana malees hojiiwwan misoomaa kanneen biroo magaalaa Kigaalitti argaman akka daawwate beekameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa imaammata magaalomsuu haaraa baasee hojiitti galaa kan jiru yommuu ta'u, misooma koriidarii magaalotaafis xiyyeeffannoo addaa itti kennuudhaan hojjechaa akka jiru waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa odeeffannoon argame mul'iseera. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 75tti tilmaamaman to'annoo jala oolaniiru. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 75tti shallagaman to'atamuu isaanii koomishiniin gumruukaa beeksiseera. Koomishinichi muddee 25 hanga amajjii 1 bara 2017tti hordoffii taasiseen meeshaalee kontiroobaandii galii birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 69 caalu tilmaamamuu fi meeshaalee al-ergii miiliyoona 6 fi 500 walumaa galatti birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 75 caalu kan akaakuu garaagaraa to'achuu beeksiseera. Meeshaaleen to'ataman kunneenis uffatawwan adda addaa, meeshaalee elektirooniksii, meeshaalee ijaarsaa, buna, midhaan dheedhii, meeshaalee jijjiirraa konkolaataa, meeshaalee faayaa cimaa, baala sammuu haadoochuu, qorichaa fi maallaqa biyyaalee garaagaraa akka ta'an koomishinichi beeksiseera. Dhumarratti fiigicha maaraatoonii har'a Dubaayitti gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa korniyaan lamaaniinuu tokkoffaa hanga kurnaffaa ba'uun dorgommii isaanii xumuraniiru. Dorgommii atileetota dhiiraa gidduutti gaggeeffameen atileet Buutee Gammachuu sa'aatii 2 fi daqiiqaa 4 fi sakandii 50 xumuruun injifateera. Morkii dubartootaa gidduutti taasifameen ammoo atileet Badhaatuu Hirphaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 18 fi sakandii 27tti xumuruudhaan yoo injifattu, atileet Dharraa Didhaa ammoo sadarkaa lammaffaan xumuruu dandeessee jirti. Hordoftoota koo waan na dhaggeeffattaniif waan nu hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Nagaatti fayyaa ta'aa.